qaba, dandeettii qaba, beekaa waa miidha malee. Akkasii keessayyuu gaashee harkasii abaru. Dandeettii qabanii, beekumsa qabanii, hayyummaa qabanii, jagnummaa qabanii garuu beekaatu uummata ajjeesanii miidhanii malee akkanaan kun beekumsa hin qabu, dandeettii hin qabu, hayyummaa hin qabu, diinagdee hin qabu, waraana hin qabu, waa takka harkaan qabu hin jedhan jechuudha. Baruu osoo mootummaa dabre keessaa ebalu faata akka isaati. Ebalullee irra wayya osoo jedhan. Ta duraa hundinuu amma maanguddoon teennaa yoo ati hidhattee gaafatte dardarri kennaa mootummaa akkanaa moo ka duriin wayyaa ka uummata keenya fixe takka namni akkanaan nama fixe hin jiru. So kanaaf wanni kun irraa isin kaaseen maalidhaa? Warri Tigraay Shaabiyaallee yeroo qawwee achi haxaattuuf waraana leenjistu, faannoollee yoo gamana qawwee haxaattuuf waraana leenjistu maal gooti beektan nu kaasuufi. Dayyuusa keenya kanu keessa jiru maal jedha? Oromoon boru gaafa inni asii bu'ee ni duuti. Ammoo jabina muncaa himaa ni bara. Akka inni hadhaan banurraa dhoorge diina nurraa dhoorge ni himan gam tokkoon. Keessaa ugaashii jawaan nu hima. Maal jedhe? Hadha gaafa inni aangoorraa inni jiru yoo inni asii deeme diina nu bitaa jira namni kun. Nama tokko hin jiraanne ijoollee abbaa jabaa qabdu. Yoo abbaan du'ee saganaa abbaan nu biraan deemin ka jettu. Maaliif yoo abbaan du'ee nama itti haftuu hin qabdu jechuudha nama ijoollee tana kunuunsu. Namni akka isaa jagni hin jiru. Akkas taate jawween fa'ii wallaalte malee. Jabinna muummicha ministeeraa hangam tokkoon jechuudha. Kanaaf maal siin jedhaa jiran Oromoo yartuu ofirraa dhoorkuu hin dandeettu isa tokkochatu ebar dhugaa jirtu gam tokkoon himan bara siyaasaan tun hamtuudha yoo ittiin xallitee ilaalte. Jallattuu bar siyaasaan tun jalli nagartee fincaan sangaa jedhaniin. Namni rasaasa dheessuu fi namni siyaasaa dheessu mala isii yoo hin beekne ni nyaatama jechuudha. Rasaasa namticha si dhukaas yoo cadhiftee fiidde yookaan mataa sidhaa yookaan dudda sidhaa yoo nama laafaa ta'e miila lafa si dabarsaa jechuudha. Lafaan sidhaa achi dhufee mataa sidhaa. Akkamiin fiiddaree qawwee rasaas jala bitaa zigzaa wannaa fincaanii sangaa akkana fiiddaa jechuudha. Namticha qawwee isaa mataa isee jala achi qabda jechuudha. Siyaasaalleen akkas. Yoo ati siyaasaa jala akkas miliqaatti hin deemini fuutee siillitti kokkee haada mormassi godhatte akka warra gartee amma faarsi bulaa gartee akka jawaar jedhe asin deebine gartee akka TPLF jedhe asin deebine akka shanee jedhe asin deebine akka faannoo jedhe asin deebine bes kan lamuu ni deebisa yoo ati jette mormatu haadatu morma jira. Kanas gaarii ati gartee dirqiin haada harkistee deebistu gartee bitaan argu mirgaan argu dura malee garta akkalleen argu maaliif itti godhatanii oofan. Kanaaf tun akkas tun asirra isin dabaloo mallee isin irratti hin dheeradhu hadha waa'ee ijoollee dheengadda gujii keessa galteeti. Shaneen ibsa baaste waan garaa nama nyaatu nama kofalchiisuu fi nama ajaa'ibsiisu. Amma kaa waan tana waan isin tuqu fardii keessaa takka. Taa'ee namoota hedduu ajaa'ibee warri tiktookii kunillee galatoomaan tiktookiin seenuun beektanii bire. Tiktookiin dhaqu warri tiktook nu as darbata waan hedduu. Gabaan oo'ite amma maali? Marroon akkana jedhee warri sun hin gallee kijiba. Subhaanallah. Bakka bu'aan marroo akkana jedhe. Waan an dura isin gaafa dhiifamallee naa godha. Na uffolchallee. Marroon eessa laata? Jalqaba. Marroon eessa jira? Takka. Isa lammataati. Uummanni Oromoo kijibduudha. Uummata Oromoo qabsoofne tanii shanii. Warra shanii deeggaru. Uummanni Gujii abbootiin gadaa manguddoon abbootiin amantii. Hawaasni akkasii bahee ijoollee jarri galtee galuu jira. Intarvii tokko isin gabba'uu deemanii dubbatte kuni akkam shanii kan kennanne hin galle jettanii uummata kana salphisa. Isa mootummaa homaa isin irraan eeggatu. Rabbi akkana isin godhe. Siyaasaa kijibaa dullattii waggaa jaarraa 21ffaa miti jaarraa 20 keessa jaarraa 16 jaarraa 7 ajooftuu namni gaafa sooshaal miidiyaan hin jirre namni barumsa hin qabne muuxannoo hin qabne dandeettii hin dalagin haadha. Kan namni argu bari yoo namni ijoolleen sun hin galle jedha bara sooshaal miidiyaa teknooloojiin toleera bara dhattee ati mana keeteetteeti cheeggoota bara ijoolleen sun eessaa dhufan qawween sun feekii namni sun feekii osoo ijoolleen sun guduruudha achi deemtu baattee illee fakkeessan jettee keessa. Mee Oromoo akka jibduu haguun. Eenyu yaniin bakka bu'aa shaneedhaan dhiisaa buddeena liqimsaan womaa isin godhu ilmaan qabdanii ilma namaati boru gartee ijoolleen teessan jaartii qabdanii. Hagamta akkasii waliin qaanuufti jaartiin ta'e. Hagamta akkasii waliin qaanuufti ilmoon tante. Yoo hadha ilmoon qabaanne boru fuutee abbaa ilmaa
abbaa manaa taatee boru guyyaa tokko wanni ati dubbattu gootu kun si qaanessuu deema. Jarana Oromooti nuti safuu qabna. Uummanni Oromoo wanni Oromoon barsilaa qaataa haxaamni dachii gubbaa dhabamne maaliif jirra beektu? Wallaahi abboonni keenya akkuma cubbuu dalagan safuu eeggatan waan hedduu waan gaarii dalagantu jira. Ammoo hamtuun nu dalanne abboonni akaakayyoonni keenya dalagan caaltee bakka nama nun geenneen waggaa 150-60 gabroomne. Hadha yoo dammannee ilaallu namni hubannoota qabdan mee uduba deebi'aati nama hagamiin bulle jedha laalaa akka miccamne Oromoon haga afaan keenya aadaan keenya amantiin nurraa jijjiirame amma naannolee gartee naannoo Amaaraa jedhanii waaman tuulamni yoo si gaafatan naannoo Amaaraa jettaati miti Walloo Amaaraa jettaati yoo si gaafatan miti ibar Gondarii Goojjam yoo jettaate malee yoo garuu Oromoon guddoon tun Amaara naannoo Amaaraa ummata Amaaraa jedhanii ummata keenya yoo ummanni keenya mee ummata Amaaraa ganda kee keessa laal warra Amaaraa ofiin jedhu nu gara keenya kana dodola nama 5tu jira jedhani magaalaa teenya nama 2-3 illee jirti natti sunuun baqattee jirtu magaalaa hunda yoo ati ilaalte mee amma deebii Amaarri warri Amaaraa ofiin jedhu gamti jira ilaal sabni Amaaraa hin jiru eessaa dhufe reetteef gaafatta inumaa yoo Gondarii Goojjam iyyuu gadhaadhu amma kun Walaayitaa kun Kambaataa kun ummata Walloo Oromoo kun Raayyaa kun Tigree kun Beenishaangul kun gad kanumatu Amaara ta'e. Hay abboo. Waggaa gamnu bulche waggaa 118. Yoo ati ilaalte eenyu beekta? Ganda kiyya guutuun. Waggaa 27 nu bulchan. Hagamtu jira ganda keenya keessa TPLF man Tigraay. Ganda tokkollee hin jirre jira. Kutaa isiin tokko keessa hin jirre. Namni tokkollee bar keessa hin jirre. Magaalaan gurdoo yoo biraafii gartee magaalaa mooyyaa gurdoo olaantanaan amma hin jenne gaaf jedhu utuu jedhaa jira. Hayya akkamiin bulchan yoo ati jette akkuma hadha kunoo iyyanii amma iyyanii maal jechaa jiran? Jarri gootaa jaqnaa nuun jaan kanatti zimbal usha afaan Amaariffaa dubbatanii kenna isheenee geetaa jedheetum jala galee namni keenya. Gaafa nafxanyaan dhuftellee Amaarri adii dubbataa adii uffataa bar Oromoo jedha. Sigalee nuun hin jenne bargaaf duriisan abboon nafxanyaan ajjeefna jennaan ofirraa lolla jennaani hin du'u hin dhiigu kassasuu hin dandeettu waan godhu eenyu jedha kaadira jalaati miti dabballee leenjisanii erganii nuun hin jenne bara kennumatu warshaa uumee asumatti surreellee barnuu itti godhe warra san abbaa jifaartu itti godhe mileenki maal jedhe abbaa jifaariin gaafa lolaa waan maraan dadhabee dubbii arge abbaan jifaar rabbi jannata naaqara surree godhatanii miliini kuwaa takka ofirraa hin qabu. Gogaa hoolaa jalaaf gubbaa hidhatee deema maal jedhe abbaa jifaar yaachiin yammittaa xalqa'uun surree saftee laakillee jedheen waan hodhitee godhattu san dhaqaa seenaa kan dubbisaa yaachiin yammittaa xalqa'uun surree saftee nyaata kun dhaqi ilaal fagoo maal godhaa seenaa sitti nu deema. Dhaqi wanni abbichuun siidaa miliiniki Haayile Sillaasee fuudhee 4 kiiloo kaahee fi gaafa jawween faati lammishaan faa akkasii gangalatanii iyyanii uuu jedhanii gartee banne nurratti kaasee jarri qabrii keessaa yaatee dhufte hin jenne Oromoon xiyya fayyaaliyyii dheekaatee dhuftee kaasee fidee jara. Rabbi ta'een kaasu gartee. Rabbi illee osoo kaasellee mujriima kanneen hin kaasu. Osoo fedhee rabbiin kaasuu danda'a kaase. Kaasee fidan jedhaniin iyyansan maaliif akkasii iyyiti jar si caala waa hubatti. Bannee jettee badii ofii iyyiti jar. Warra leenjifate warra qopheesse warra si fidee badii iyyiti. Maaliif fidee muummichi ministeeraa fidan gaafas? Hadda mee dhagee ilaali miliin keenya bira. Barcumaa miliin irra taa'ullee kamiila sadii abbichuun abbaa jifaartu boca. Kan itti nyaatu kan itti dhugu masoobii warreen jedhuun hundi jabanaan hunda dhaqe. Yoo ciraa tokkocha kaa eegee fardaa san sunillee kan farda kennaa irraa cirani. Isa tokkocha taate malee teekinooloojii yookaan wanni itti nyaatanii dhuganii irraa eeganii kan qoronqooti. Eekaa isa qofachi fiddee kunillee miliinitti dhuga yoo jetteen taatuun dubbiin leencichi Oromoo maal godha fidee siidaa miliikii illee achi kaa'ee Haayile Sillaasee illee achi kaa'ee tarreessee kaa'ee meeshaa kaa'an ni dhufa namu. Kunillee aadaa Oromootii jimma bocamee kunillee aadaa Oromootii jimma bocamee eekaa gaafa dubbiin gibira maal kana jette miliikiin maal jedhe natti hin dhufin waan nyaattullee dhuddullee waan itti nyaattullee itti dhuddullee
nussii kennaa jedheen uummanni Jimmaa garte. Laafa seeta uummata Jimmaa kan amma Jimmaa akkas taatee jetti durri jedhu dhiiga yaate. Asiimi Faransaayii teekinooloojii kenne uummanni Jimmaa abbaan Jifaar akaafaa. Bara namni gadi as garagalee biyya namni bara seenaalee hedduu adda dhoosanii seenaa uummata Oromoodhaa waan Oromoon dalagde addunyaa keessatti. Ka'ammaa nuti Oromoodhaa Oromoo bilisoomsine jedhu Abbabee Biqilaallee Oromoo alaabaa Itoophiyaa biyya jedhan namni beeksise Oromoodhaa. Biyyuma Itoophiyaa jedhan kana. Itoophiyaa kan jedhan Itoophiyaa biyya jedhan hagadhatti namni addunyaa keessatti Itoophiyaa mul'isee beeksisaa jiru ilmaan Oromooti. Namni tokko gabbayee akka sabatti illee dhiifama naa godhu sabni biriin jiru. Hadha muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad Ali bar inumaa Itoophiyaa kaleef maaliin beekan? Biyyi Itoophiyaa jiraachuullee beeksifne uummata sombi isaa qulqulluu fiigichaan namni gadiin fiiguu tana beekta salphisa. Adiin itti cittee Afrikaan tunuu biyyi meeqatti cittee bar wanni maaraatti fayyaa nyaata gaarii qabaachuu qilleensa gaarii qabaachuudha bar fiiguun sombi kee qulqulluu ta'uuni ammoonni addunyaan ijjituun maali beektaa? Addunyaan maa ijjiti? Qilleensi summaayee jedhan makiinaan heddummaatee warshaan heddummaatee mukni ciramee dhumatee kanaaf dhukkubni ilma namaa irra dhufee yaniimi ila biyya teena uuma rabbiin kaaye subhaanallah asumatti bar bishaan nu qabnu mukni nu qabnu uumamaan rabbiin akkasiitti tolche. Uummanni biyyattii tana keessa jiru waan rabbiin kun dalagu namoonni fayyaa ijoollummaa irraa tiksanii ulfa garaa haadhaa irraa eegalii haga inni dhaltee lafa gabbuu illee jala dhaabbatanii qulqullummina eeganii fayyaa isaa eeganii nyaata isaa eeganii oolii bulii bakka itti taphatu qulqulleessanii eeganii bar faranjiin ta'e jettee waan hundaaf nama bar hunda doktora nam tokko inni ta'a jedhe waa'ee fayyaa qofa irra guddisan daa'imman irraa ganni gaafa eebbifamee meedikaala doktora eegalutti saayintistii ta'e yoo inni paayiletii ta'e yoo inni ta'e. Warroota kan akkana waan hundaan addunyaa kana dhuunfachuuf akkasii guddisanii fidan ijoollee. Keenya kawaata akka quban qabne akkuma isin beektan sanitti bes haati illee osuma deemtu deetti bargaaf gabaa keessaffaa asuma bakkuma gartee teettuufaatti karaa fa'aa irratti loon tiksituufaa keessatti achumaa fuudhanii bes wata akka namni dhufumaa dhangiitee waa hunda gootee fuutee akkasuma gartee wanni ittiin qabattuun jiru wayam ofii kana tarsaaste akkasuma guddee biraa yoon ta'e wayamtee tan tarsaaftee tama cinaa qabdaan soolama ofii kana fa'aa akkasuma nuummartee itillee irra ciifnee namni gartee qulqulluun irraa eegee maal godhe takka mana hakiimaatii ta'e nallee nullee osoo hin dhaqin akkasi dhalate kanatu seenaa dalage. Maaliin? Uumamu hunda meeqa ilaali waan uummata keenya kana illi keessa ilmaan kuushi. Oromoon Abbabee Biqilaa bar kophee ni miti bar. Adidaas yookaan naayik godhateetiin gaafas fiigee bar addunyaa irratti kaameraa addunyaatii fi ilaalcha addunyaatii fi uummata question mark gaafii itti godhuu fi eessa eenyu inni ka jedhu itti fiduu bar. Kophee dhaqee ofirraa darbee miilaan fiigee bar. Rikoodii lama ol bira cabse. Tokko rikoodii addunyaa san cabsu inni lammataa miilaan. Ilma Oromooti. Sirna gadaan gaafa addunyaan tun heeraa seera hin qabne Oromoon heeraaf seera qabdi kalandarii qabdi. Jagnummaan beekamti. Gara bal'innaan beekamti. Uummata rifuujii baqataa qubsiise uummanni. Uummata guddisa adda Ameerikaan faati kun waan guddisa fudhatte. Awurooppaan Ameerikaan amma eegalte kun dhufanii biyyoota Afrikaa irraa walirraa guddifatan ijoollee 21 century keessa. Oromoon waggaa koo meeqaan dura. Gaafa biyyi Ameerikaan addaa waggaa 300 akka jirti hin jirreen dura jechuudha. Gaafa biyyoonni Awurooppaa kun hin jirre gaafa namni qullaa deemu namni diqqoo wayyaa jedhan gartee baala uffatu. Duuba akkuma san ardha fagoon naqin ammatti yoo seenaalee ilaalte Itoophiyaa keessatti namoonni seenaa dalagan jedhan adawaa qabadhu waa hedduu jira amma waan ammas hin tarreessuu hin dandeenye. Harka 99% ilmaan Oromooti. Sami baru umrii ijoollummaatitti lola Xaaliyaan keessatti aabbichuun aabbichuu kana osoo hin ta'in mucaan aabbichuu jedhanii ganna 14-16 jidduutti hidhamee kaa'ama. Namna istiraateejist Xaaliyaan warra jeneraala qabu leenji'ee meeshaa lolaa qabu saayinsii lolaatiif saayinsii maappii irra waan hundarra dandeettii qaban
yeroo isaan dhufanii bara lolaaf dhufan xaaliyaan yoo dhufte bakka akkasii qubatti bakka kanatti gaaza marsinee itti haanaan dhuu jedhe. Maraatee jedhanii mucaa xiqqaa gannaa gartee 16 yoo guddate.